akkootii takkatu durii akkas jedhu beeyta kun islaama ta'ee kun kiristaana ta'ee waaqa waayyuu dalloo ansifaadha ba'e jedhu isaa warra dallooti beeyte nagaa sin gaafachuun irraanfanne akkam jirtu deeggartoonni Iraanii fi Israa'el hundi keessanuu addunyaan tun dhimmuma fiitiif wal dhabdi jennaani Oromoon ammoo gara amantaa kanatti deebistee namoo amantaa fi deeggara naaf gala dhugaadha ammatti namoonni hedduun Iraan bira dhaabbachuu mala sababni isaa Israa'el yeroo hedduu sanyiidhaan amantaadhaan nama qooddee namoota hedduu miidhaa waan turteef namoonni baay'een itti aaruu danda'u ta'us garuu jarri kan wal dhabduuf amantaa fi miti warri amantaa fakkeessanis jiru bar keessattuu warri jibba amantaatiin rakkachaa jirtan warri jibba amantaatiin rakkachaa turu jira islaama haa ta'u kiristiyaana warri akkasiin rakkachaa jirtan sun dhukkuba amantaatiin warri qabamtan koottaa kiswaa ta'a kiswaatti amanaa hin fayyitanii hundi keessanuu kiswaa jechuun amantii Oromoo guyyaa keessa dhiyoo uumame kan torbaan laman caalle kan hordoftootas baay'ee hin qabne kiswaa jechuun kan inni irraa moggaafame jechaa fi amantaawwan Oromoo gurguddaa sadii irraa kan uumamee fi kan jara hunda walitti qabate yoo ta'u keen kiristaanaa AS'n islaama WA'n immoo waaqeffataa yookaan ammoo kaa kiristaana is islaama waa waaqeffataadha kiswaa jechi jedhu jecha kana sadanirraa kan walitti dhufeedha kana jechuun amantaawwan Oromoo sadanuu kan walitti qabate tokkummaa fi jaalala kan of keessatti hammate nama kamuu gosaaf gandaaf amantaa isaatiif eenyummaa isaatiin kan gargar hin qoonne jechuudha kiswaa jechuun kiswaan hordoftoota nama muraasa kan qabu yoo ta'u hordoftoonni isaanii namoota bebbeekamoo aktiivistootaa fi hayyoota siyaasaa gurguddoo warra akka Jawaar Mahammad Jawaar Mahammad amantaan isaa kiswaadha kan amantaan nama hin qoonne kan beluun kun amantaa kiyyaa miti kan hin jenne waaqeffataas ta'ee muslima kiristaanas hunduma isaaniitu kan jaalatu kiswaa jechuudha kiswaan amantii kabajaa fi jaalalaa kan nama kamuu amantaa isaa otoo hin dhiibin hundi isaaniitu amantaa isaa otoo kabajatu kiswaan amantii goosaati otuma jedhu amantii dhugaatti hin fudhatina maaliif jennaani ammatti kiswaa uumuudhaaf wanti nu kakaasu tokkoyyuu hin jiru Oromoon amantaa isaa kamiinuu wal kabajee waliin jiraachaa jira warra amantaa tokko gosa tokko ilaalcha tokkoo fi biyya takka qaban caalaa tokkummaan keenya jabaadha garaagarummaan keenya kun baay'ee nu ta'ee waan jiruufi dirqama wanti kiswaa uumuudhaaf nu kakaasu hin jiru jechuudha